jechuun nama uumaa sodaatu nama maatii nama hojii jaalatu nama eenyummaa ta'a namni akka boyyokoo hojii kabaja kana beekitu yoo jaalachuu baate maal hojiin barsiistu ati nama hojii taatan maali yanni nama qabaa maatti godha nama fooloo deebisii tomanni kee bunnaa ta'e ana bakka eenyu ayyaa dhoko siifin deebisa ba'ee deebisii waadaa innaa jechuudhaaf atillee deebisii lijiyaaree sii kaasa bakkee kanatti jechuudhaaf oi tasgabbaa yaabatti muradhee tan nagaa batta deebiste lijiyaaree jechuudhaaf argite yoo ta'e bakka nagaa lolaa tura sanisha tole birooyyee ayyee durii nagaadhaadha innaa lijiyaaree dhiyoo fudhattee argitee jiraatte waraabessa faana yogguu jiraatu argita beektee dhala namaa miti lijiyaareen yoo waraabessa faana tokkummaa uumee jiraatu argita agarte faana amma qoyka atiin nama uumaa isaa sodaatu nama hojii hojjetu nama waan akkanaa nama ta'ee jettee yaaddee jirta beekte sunniin gaariin otoo amala gaarii qabaachuu baate amala gaariitti hortee jaalala waan ta'eef kan si dirqee yookaan immoo jireenya waan maal rakkoo qaba silayyuu ati boriin du'uun kenna waggaa meeqa jiraatta addunyaa kana maal rakkoo qabaati nama hojii hojjechuu danda'u jirtaati akka hojjettee agarsiista qaare lama fakkeenyaaf lama taate yoo raftee sittuuqaa jedha namni qophaa rafuu hin qorraa jedha macaafni deebiiti karaa tokko gaafa deemtu qophaate yoo deemte yoo kufte namni achiisu qaatu yoo lama taate deemte gar yoo kufte namni sira yoo si kaasaa kanaaf ilmoon hantuuta haadha jalatti boolloo qotuu bartii jedhanii beektee gaati jaalallee isaati waan ta'e gaarummaadhuma hojjatee gaarummaadhuma daandii gaarummaa namicha kaleessa nuti sanaa hojii hojjechuun entana uummata dafii waan jedhudhaan agarte namatu maqaa namaaf moggaasa malee ilmi namaa addunyaa kanarratti hin jijjiiramne jiru waadaa kanaafiyyuu ilma namaa kamiyyuu ati ka jaalachuu dandeessu waan rabbiin isa uume qofaaf wanta isa jaalattu immoo rabbiin kenneef qofaaf kanaan alatti wanti hundumtuu hin jijjiiramu nama hojii ta'uu qabaan jedhe nama hojii sittaasifataa bakka nama hojii sittaasifata maaliif nama girgiddaa laalaa oolu hin taane maal rakkoo qabu dadhabaan namaa yoo natti dhibe maal naa godhattee dadhabaa bitii sitiin cimsitta qaamaal horii dadhabaa bitaniin bar atalaa fi faabullootti kennanii cimsatu namni horii namni horiin tokko yaa namni sin ta'a bar namni hundoomaa caaludha uumama nama bara kana amma cimtuun hin ulfaadha beekta yoo rabbi carraa si tolchee nama jiraatti si malee akkamiin mee uummata dafii sagalee kaafadhume nagaa jirtu miti maaliif mana kana hundi keessan magana gaala baga jiraattan hundi keessan waan yaadachiiftanii ilma namaa jechuun maali hiikaan isaa yoo naasuun qabaanne tasoonni keessa kan jiru tokko hin ta'u isaa nama jechuun erga hoomaa jechuudha hoo jedhanii silaa waa yaadudha miti erga ilmi namaa immoo maala wanti jedhamu waan hojii hojjetee milkaa'e yookaan immoo adeemsa kana keessa darbe yoo ta'e nama homaa hin goone waan ta'e yookiin dadhabaadha jechuus tokkollee hin jiru bara garuu adeemsa tattaafannaa isaa yookaan immoo tirannaa san keessatti waan inni argate suni namummaa isaa isa waan madaalchisu miti dadhabbiin isaa santu namummaa isa madaalchise kunis maa inni qabeenya qorachuudha miti garuu uumama fuulduratti wal qixa kana gochuuf immoo warri jiraachuu san keessatti nama gaariidha namni kun nama badaadha wanti jedhamu hin jiru yoo namu san ta'e irratti garuu natti qabee natti godhe wanti jedhu tokko seenii garuu anaaf
harka kee ga'ee immoo riimootiin jalqabaa eenyu ta'a sololoon mataa konkolaataa sana konkolaachisu kan danda'u akka itti dhufe kan beeku sololoon natti fakkaata. Kanaaf anaaf akka kiyyatti dhalli namaa riimootiidha yookaan immoo waan gaarii tokko kana qaba yoo jedhame ana biratti fudhatama qabu maaliif ilmi namaa kamiyyuu Oromoo riimootiidha jechuudha fi waa qabaachuu qaba akka yaada waadaatti yoo hin qabaanne riimootii miti riimootii sun qullifamaadha miti ma riimootii san banuudhaaf immoo maal gochuu qabdi tooftaa riimootiin sun ittiin banamu yookaan immoo baadootti sun hin jiraate isa sadiituu mul'ata garuu amma isattiin humnatti namni riimootii qullifamaadha jechuudha kan banamee barbaaddi moo kan barbaaddi akka yaada filatame waada gaaffisii fi gaafadhu baga nagaan dhuftanii. Maal jette na gaafadhu waan beeku nan deebisu. Riimootii banamaa barbaadda moo riimootii banuu barbaadda? Rimootii banamaa barbaadda moo rimootii baduu barbaadda? Rimootiin banamaa miti kan banu uumama. Rimootiin banamaa miti? Hin banaka. Banamaa moo kan banu? Rimootii banus hin jiru barra. Rimootii banu moo? Mindinno rimootii banu moo nama jechuudha bara. Naawwa erga nama already deebii sirriin kana bakka kan rimootii banu nama waan ta'eef rimootiin hin barbaachisu nama uummatu barbaachisa waan ta'eef. Ayyoo waan argate dhugaa. Seenaan irra samaaf Dhiyoodhumatti deeffattee walumaa galatti maal akka jiru beektaa yeroo tokko beektaa uummata hawaasa keessa jiraata waan ta'eef keessumaayyuu wanti taateen namni taate hundumaa ilaalta si galte. By the way, ani yeroo tokko dhiira kootii qayyaru fa'aa yookaan kootii ijaa qayyaru fa'aa akka waan guddaatti namni ilaalu tokko jira yeroo tokko dhugaa sitti himamanii uffatatti fa'aa kan amanu akka ati jette kana nameenyummaa dhiisee isa banu dhiisee isa banamu sanitti kan kaatu heddummina jira si galte. Yaadni gulummoon as keessatti jiru kun maa inni dhalli namaa nama haa ta'u nyaachuyyuu haadhatu ilmoo barsiisaa mee atiin jaalallee isaa yookiin immoo jireenya isaatiif yookaan jireenya ishiitiif yoo madda qabaatte rakkisaan jaalala dhabuudha malee jaalala qabaannaan waan hundumaa harka kaastetti agarsiisuu dandeessa. maal jettee? Dhiirota buutikii ofirratti banan suuqii fa'aa ofirratti banan fa'aa nama akkasii jechuun warri fiizikaala osoo hin ta'in namni yaada namoonni tokko yaadaanis kana hojjetan jiru. Yaada gaafa hin jedhu amma fakkeenya birrii miliyoonni tokko osoo harkaa qabaattee yaada hin qabdu yookaan immoo waan itti gootu hin beeku taanaan akkuma hin taanetti balleessitee fixaa jechuudha. Namni birrii kudhan qabu gin yaada qaba taanaan birriin kudhan sun maal akka hojjetu maal akka jijjiiru hin beekaa jechuudha. Anamma noormaalii uffannaa isaa yookaan immoo fiizikaala isaa osoo hin ta'in nama hojii kana gaafa hin jedhu namni tokko jireenya gara fuulduraa isaatti maal akka godhu karoora qabaachuu isaa fi nama akkanaa arsitti qabee maal goota? Nama akkanaa manatti gaala alatti baala dhute nama akkanaa kan arsitti qabee akkam goota? alatti gaala manatti baala manatti gaala alatti baala nama akkanaa arsitti qabee akkam goota? jagdabbiin bakkeetti dadhabaachuu jedhu Lakkan hin jenne akkas manatti gaala alatti baala. yaa isii kasa maal jechuudha gaala baala jechuun dadhabaadha kan humna hin qabu baala. Akka kunoo haala facaatu mana mancaatu jedhamte kun beekta? Gaafa haala facaasu mana keessa amala badaa qaba sochii hin taane qaba bakkeetti immoo wanta gaarii waan godhu fakkaata waan akkasii dhimmi fedhaa jechuudha. Kanaafuu manatti gaala alatti baala. Manatti gaala alatti baala. Isa mana keessa dhiira tokko duuba dubartii jabduu jira jedhame dhiira Oromoo jiraachuu qabdi jedhame isa mana keessa abbaa sirreeffata. Bakkeetti garuu jabaachuudhaaf immoo abbaa sana barbaachisa qaba. Kan bakkeetti kanarratti jechuudha dhugaa
sitti mawaadha. Alattis haa ta'u manattis siistemaatikaalii dubartiin yookaan dhiirri jaalala tokko keessa jira yoo ta'e amma fakkeenyaaf mana keessa yaada garaagaraa walii dhiyeessuu dandeessaa, wal jajjabeessuu dandeessaa. Nama fakkeenyaaf nama tokko gaafa inni bakkee oomisha duukaa deemee akka waan tokko sirreessi jechuun dhiisuu hin danda'a. Kan bakkeetti gaafa namummaa mataa keetiiti. Kan mana keessa gini waliin akkas hubadhan. yaada makee ta'uu danda'a tariiti garuu mee irratti haa dubbatan sololoo mee irratti dubbadha. Yaa kan namni akkuma bifa gargar qabu amala gargar yaada